Ani harmaariyaan musigaa fadde eewwan haati tajaajiltuun haati teenya harmeen uumama hundaa tan jalqabaadha. Abbaan iseen in qabdu haadha abbaan qabdu. hin qabu. Waan qunnamti saalaatiin dhalatte. Qunnamti saalaa sun taane namni hin jiru kan namni ishii dhalchuun jalqaba uumamaa waan taateef. Hin jiru. Okay. Een isiin san qabdi isin nama foonirraa dhalatte moo nama foonirraa hin dhalan? Eewwan nama foonirraa hin dhalanne cinaacha hadamirraa uumamte. Dhalachuu jechuun bara gaarreen isin dhalate jedha. Dhalachuu jechuun uumamuu jechuu bara bareedu. Gaarrilleen hin dhalate jedha. Gaarrilleen hongeellee Isaayyaas keessatti uumamuu jechuun waan dhalatu jechuun waan argamu takka jechuun waan duraan hin jedhe argamu takka jechuun waan jedhe isiin nama foonirraa uumamte moo nama foonirraa miti? Biyyarraa uumamte. Biyya jechuun no biyyarraan uumamte. No hin uumamne. Ni uumamte ishiin. Ni uumamte. Maalirraa uumamte? Biyyarraa moo namarraa? Namarraa uumamte. Aadamoo namarraa uumame moo biyyarraa uumame? Biyyarraa uumame. Goobas anaaf ete namarraa uumamne moo biyyarraa uumame? Namarraa uumame. Yesuus Kiristoos namarraa uumame moo biyyarraa uumame? Namarraa uumame. Allaqe. Naa deebiste goobas. Allaqe. Shaadaa qabadhu bakka dhumatte ka. Maafa shaadaa qabaddare? Naa deebisi gaaffii sana. Islaama akkas amana. Kam? Qoyka nan qabaddalaal yaani amma tana quba takkitti shama heda shan ol fuutan quba takkitti. Hin qabda quba shanan ni qabda. Quba shananu. Kudhanan qabu. Kudhanan qabu. Kudhani? No harka tokko irraa kudhan qabda. Harka tokko irraa quba shanan qabu. Akkana jedhime. Maafan akkas jedha. Harka lamaan ol fuudhee Yesuus jedhama. Akkana jechuun Waaqayyo tokko qofaatu waaqarra jira jedhime. Booda na qabsiiftaree amma gaaffii walii deebisna. Hayyee. Na qabsiifta viidiyoo illee banadhee. Okay, kanaafuu Yesuus nama ta'u walii galle Waaqayyoon tokkichi abbaa ta'u Waaqayyoon tokkichi Adam uumu Waaqayyoon tokkichi Adam uumu Waaqayyoon tokkichi Hewaan uumu Waaqayyoon tokkichi Anaafeet uumu Waaqayyoon tokkichi Yesuus namarraa uumu. Fixanne maal gootanii ati kiristaanummaa keessa hin jirtu? Dhaggeeffadhu kaa akkatti fixanne. Haniifsi ni sagadamna haniifsi ni sagadamna. Sagadamnaayi. Min maalatti nuun sagadamnaan? Anaafsi namni ni waaqeffata. Isa namni illee ni waaqeffata. Yesuus immoo ni sagadaniif. Ni sagadaniif. Maal sagada jechuun Adamiif sagadame. Sagada jechuun waaqessuu jechuun sagada kabajaa jechuun malee bara waaqessuu jechuun miti. Yesuus yoota kuna sagadaa jedhee beeka. Yesuus ati waaqa jedhanii sagadaniif. Yeroo inni Yesuus na sagadaa hin jenne gaa. Kun atuun man sagadu Yesuus kana sagade isin hin jedhin. Eenyu horiidhaaf hindiin biliyeenni meeqa hindiin horiidhaaf sagadutti hin jirtu. Horiin guyyaa tokko gabbee na sagadaa jedhee beeka. Akka inni waaqa ta'u beekanii osoo inni illee xinnummaa isaatti illee kufanii sagadan. Osoo inni matee moo osoo nan doktora ani hin jedhin namni dhufee qoricha nu kan do'aan akka inni jedha namni fayyaan qabu namni maraata sana. Isaan ni beeku. Sila hafuura dhalateef sila hafuura dhalateef sila. Okay, waan jedhu. Okay, kanarratti bareeda. Yesuusiif namanni sagada. Yesuusoo eenyuuf sagada? Yesuus Kiristoos immoo isa sagadama malee isa sagadu. Garuu abbaa isaa ni sagada. Si kadha. No, hin kadhatu. Kadhata. Kadhata jechuun maal jechuu? Oh, Waaqayyo ati eenyu? Okay, ati Yesuus kadhatta moo Waaqayyo abba kadhatta? Yesuus hin kadhata. Yesuus Kiristoosoo eenyu kadhata? Abbaa kadhata. Maaliif abbaan kadhanneeti? Ani eessattaan abbaa beekaree isa. Okay, Yesuus. Okay, hold on. Yesuustu sirrii jira moo atiitu sirrii jira? Yesuustu sirrii jira. Ani nama dhiba. Yesuus. Okay, Yesuus. Okay, Yesuus yeroo kadhatan na kadhadhaa jedhee moo abbaa kadhadhaa jedhe? Anallee kadhadhaa abbaallee kadhadhaa. Hin jedhu akka jedhu seeqannu laasiifin kana banadhu eenyu wangeela bana. Wangeela Maatiyus boqonnaa jaalakkaa sagalee irraan sii bana. Hin jedhu anallee kadhadhaa abbaas kadhadhaa hin jedhu. Never maqaa kootiin abbaa yoo kadhatan isiniif kana jedhe. Never yaa Waaqayyo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos nu ergite galanni siif haa ta'u nuu kanni ka. Akkana itti maqaa isaa akkana waan akkana abbaa kadhadhaa jedhe guyya tokko kadhannaa Yesuusuun beektu siin garsa wangeela Maatiyus boqonnaa 6 lakkoofsa 9 banadhu. Dafi amma. Banadhe. Ishi. Okay, nin banadhaanis eebbifame ati nama kabajaate ebbo abbaa manaa qabda. Maali na argite isa bakka abbaa manaa ga'e.
La sansin jenne mara abbaa ilmaa waan ni jedhe ati eebbifamte nagaan jiraata abbaa manaati takka saree wuu jettu abbaa manaati hojii sin jiraatu kutaa qorata keeromte amatu numa deemte kana jalaa is wallo irratti gaaf tokko harar gereeti guyyaa tokko jimma janajjanti guyyaa tokko arsii guyyaa tokko baalee guyyaa tokko eenyu wallagga guyyaa tokko shawaa ilmoo qorata akka deeddi waggaa qorata akkatti okay Maatiyoos karati jechaa jirtu osoo ati hin baasnan sammuu keessaa si dubbisa yaa abbaa keenya maa sammuu keessaa dubbistaan us maqaan kee haa qulqullaa'u nutu kana jenna kaa kadhannaa dhumaati koy kan kana okay kuni kadhannaa eenyu barsiise kadhannaa kana eenyu barsiise kadhan Yesuus Kiristoos yeroo kadhatan akkas jedha kadhadha yaa abbaa keenya okay hayye kijiba barsiise moo dhuga barsiise okay waaqayyoon okay holdan suutas shanirraa dubbisna shanirra deena bareeda kiristaanii Yesuus hin amanu bar wallahi ati Yesuusitti hin amantu allatti illee hin amantu seexanatti amanta malee okay dhageeffadhu seexanni maal waaqa akkana jedha seexanni ne waaqa waa'ee mata duree maal jedhame waa'ee mata duree maal jedha isin yommuu kadhatan kadhannaadha mata dureessa waa'ee kadhannaa jedhami eeyyee okay akkana jedha shanirraa laal Yesuus itti fufee yeroo dhuma kadhattan akka warra of argisiisaniin ta'ina akkamiin ta'ina jedhe akka warra of argisiiftanii Peenteen warra if nargisiifto Maatiyoos jaamiti kanatti dubbisaa jirtu Maatiyoos jaha lakkoofsa 5 irraa ilaa hanqa 15 dubbisna shan akkas jedhaare isin yommuu kadhattanii dhabe Yesuus itti fufee jedha boo isin wangeela ono hin jedhu Rabbi shanirraa dubbisa wangeela Maatiyoos boqonnaa laal jaha lakkoofsa 5 irraa achirraa eegala gartee waa'ee kadhannaatu jedhe Video baamnaaf ustaadiyootiin didde achirra baas ijaan argitu mee guddisaa warra haa argitee waliin dubbistu achirraa akkasi nama lama guddisi wanni ustaadni isaa guddatini haa ta'an nama lama guddisini mul'ata habibi aywa akkanti guddisi amma qacallotti aanoo jilaaltu akkana jala deemna Peentee tan akkanatti argisanii kan ija tana keessaa fudhanii tuqaniini achiin kun waraqaadhaan tuqaniini waa'ee kadhannaa jedhan ammas ija keessa deebisanii ammas fudhanii tuqaniini Yesuus akkana jedhe akkana yoo jedhan malee intala hedduuna fakkaatti wallahi Waa'ee beentee salphaa miti mee dubbisa waa'een beenteen qalbii salphaa miti hin beeka salphaa miti wallahi salphaa miti silaa salphaa taate akkanatti mataa dhukkubsitanii okay hayyee akkana jedhe Yesuus itti fufee jedha kun ustaada laa achirraa dubbifadhaame jedhan waa'ee kadhannaa mata dureenuu waa'ee kadhannaa jedha Yesuus tu barsiise kadhannaa tana na kadhadhaan jenne abbaa malee guyya tokko Yesuus na kadhadhaan jenne isin Yesuus jettan abbaa jedha inni Eloi Eli isin isa quba qabdani abbaa jechuun Yesuus nutu isaan kadhata bee isatu abbaa keenya isa kadhanna bee Yesuus abbaa keenya nutu isa kadhata Yesuus abbaadha mee qoy dhaabadhu Yesuus abbaa keenya kan keenya Yesuus abbaan kun isintu jedhe isintu Yesuus wangeelin jedhu kana okay itti fufa shanirra laal shanirra itti achi laal bongeela laalta moo achira laalta ustaad Ali bira achi laal kuno isa inni dubbisaarun jedha hayyee dhaggeeffadhu anasirraa hin dubbisaa dhaggeeffadhu naafan sagalee irra bahu akka jedhu Yesuus itti fufee yeroo dhuma kadhattaniis akka warra of argisiisanii hin ta'ina akkam hin ta'ina jedhe akka warra of argisiisanii hin ta'ina Peenteen of argisiiftu moo of hin argisiiftu yeroo kadhattu of agarsiisuu jechuun maal jechuudha beektaa hiikisa of agarsiisuu jechuun warra fakkeessitu yookiin immoo namatti hin mul'atina jechuudha. Namatti hin mul'atina jechuu miti akka warra of agarsiisuu jechuun gaddeema siif dubbisa anas itti gaddeemna qoy akkana jedhe isaan jedhe dhaggeeffadhu kunaaf isaan namootatti mul'achuudhaaf manneen sagadaa keessattii fi walgahii karaa gurguddaa irratti ba'anii kadhachuu hin jaalatu eessarratti eessatti walgahii waldaa keessatti kadhatan moo kadhatan hin kadhatu warra fakkeessitu karaa gurguddaa walgahii konfereensii irratti hin jennu fakkeessitu jedhe warri kun waldaa keessa iyyuu tufaatiif isinis walgahii konfereensii hundura kadhatan moo kadhatan TV irrattis cufarratti ni kadhan ummanni isin argamuun argu jarri kun ummata agartee umman namatti of fakkeessu bar ummata if argisiisu hayyee fixadhe warra akkas jettee cubbuutti hin gadhiin guyyaa dhumaa itti gaafatamta Abumaas gaaffii akkasii gaafatinaa qaba hin gaafadhu ishi bira kute hayyee maal jedhe gurguddaa hin jaalatu ani dhugu Yesuus akka jedhu ani jedha kun achirra lalda
ani dhugumaan isinitti himaa isaan gatii isaanii argatanii warri kam warri TV irratti warri karaa waldaa irratti karaa irratti bakkuma hundatti karaa akkas jedhama walga'ii mana sagadaa keessattis warra waldaa yookiin warra TV jedhu akkas jedhe warra fakkeessitu yookiin immoo warra of agarsiisu TV irratti namni man arguu miti karaa irratti mangadii irratti walga'ii gurguddoo akka uummanni fayyuu barsiisan injero akkas wangeelii akkas kuni mala keessanii karoora kee gisee TV irratti barsiisan yeroo maskiida deemtan nuu miti kuni wangeela keeti quraana kiyyaan beeku akkas jedhu kanaafuu kijiba miti faa allaan nu jedhu kuna wangeela keessanii jedha bara irra deebalaan karaa gurguddaa walga'ii karaa irrattis akkasitti uummata irra mul'atanii sagadu akkana barbaadan jedha kun jarri kun isin akkas hin godhinaa jedha Yesuus akka jedha Yesuus warra fakkeessitu ni dubbisaa yeefa qoon dubbisaa isinuma kan biraatti fakkeessituun eenyufaadha fakkeessituun hayyee eenyufaadha fakkeessituu warra sobdu warra Yesuus Kiristoositti inamanne warra Yesuus Kiristoositti inamanne eenyufaadha warra gadhiisitti jiraata yookiin masaraat faa eenyufaadha bakka masaraatiin naqin Kibbu. eenyu achiin naqini waa'ee masaraa dubbachaa jiru macaan qulqulluu kaakoo ni dubbattanii qoy ayyee qoy kaakoo teenyee ni dubbattaa qoy Gaaffiin taane gaafatiin akka achuma gajjallaa sana macaan gaaffiin taane man waa'ee gaaffii ta'uun masaraa gaafii caamne macaan qulqulluu waa'ee masaraa dubbachaa jiru waa'ee kee waa'ee kee caafee macaafni waa'ee kee keeyyee waa'ee keenya dubbachaa jiru waa'ee dhaloota eenyurraa dubbachaa wanni kun kan keellee dubbachaa isin kadhannaan kun okay in dubbisaa qoy atillee keessa jirta warra fakkeessituu jedha waan ta'eef dalagaan dhabee wangeela keessaa maaliin godhaa miti ani okay hayyee ani dhugumaan isinitti himaa isaan gatii isaanii argataniiru ati jedhe Yesuus Kiristoos ati garuu yeroo dhuma kadhattu mana keetti ol galii balbala cufadhu abbaa kee isa iddoo dhoksaa sana jiru kadhadhu maal godhaa je Yesuus namarratti TV irratti waldaa keessa balbala kee cufadhuuti ol gadi kadhadhu jedhe moo namarratti mul'adhu jedhe Yesuus no akkas jechuun kadhadhaa jechuun akka warra fakkeessituu san hin ta'inaa akka warra fakkeessituu jechuun warra da'oo godhatanii wangeela kana da'oo godhatanii maal jetta Abdisee Shaadaa qabachuuf ta'e maal hin beekaa intala aayaan muslim jettu kana dubbisaame.